jalqaba jechuun immoo odoon hadiisaa fi kana baratin dura tafsiira kanaan baradhee turean. Gaafa duraa immoo odoon tafsiiran qara'in dura jechuudha. Ilmi fiqiidhaa sheekan fiqii biratti barbaannee barachaa turre. Yeroo ilmi fiqiidhaa barannu san ijoollummaa xiqqisheedhaanii sheetichi silaa fiqii barsiisuus ganduma keenya waan jiruuf an yeroo san ijoollee xiqqisheedhaan ture. Ijoollummaa tiyyaaniin muktasarirraa kaasee safiinaadhaa fi baafadilii fi shujaa fi umdaa fi zubadii fi jarree kana ijoollummaa tiyya keessatti baradhee ture jechuudha. Eegaan san baradhe booda deebi'eetiin ammaa fi biyyarraa deemee nahwii barachaa ture. Sheetichi silaa nuti irra fiqii baranne sun Sheekh Hasan Waajiraa jaama sheetichi. Eegana biyyarraa deemnee jechuun maasii fagaannee ijoollummaadhaan nahwii barannee turre. Yeroo nahwii barannuu fi yeroo silaa fiqii qaraanu kanaas walaa bid'aadhaa fi waan adda addaatis takkallee hojii teenya turte gaafa san. Waa takka'ee mooluda bakka silaa mooluda jaanis jalqaba dhaqu nuyi. Akkasuma kitaabni nuti yeroo silaa barumsi dhaabbate barumsa noormaalii silaa kanatti qara'aa jirru kana hoggaa dhaabne gara boodaatti wanni nuti barannu fannii madiidhaa jennee jechuudha. Waa'ee faaruu ergamaa rabbii kitaaba mooludaatii fi kitaabota baay'ee jira. Kitaabni amma fakkeenyaaf waa'ee madii irra kaa'amee hamziyyaa jedhanii akkasuma ammaasiis buurda jedhanii Ahmadul Buusiriidhaatiitu kaa'ee kanuma jarri gizee mooludaa qara'u kana jechuudha. Manzuumaa jedhamti. Kitaabota biraa Jawaazibul Quluub kitaaba jedhamuu fi akkasuma ammaasiis walaloolee adda addaa tasiraa yeroo mooludaa keessatti baratamtu gizeen nuti isii barannu yeroo sha'abaanaatii fi yeroo baatii ramadaanaa keessa barachuu turre jechuu gaafa san. Maaliif dhiiroo yeroo san keessa namnummaan hadiisaa fi quraana namatti himee wanni kun dhoorkamtuudha ji'uus hin jiru. Gaafa nuti immoo waan kana barachuu jiru san ijoollee waa biyyaa jedhaniiti fagootti bakka biyya fagootti nurraa himan amma waa biyyaa ummata kanaa warra quraanaa fi hadiisaan deemu warra mooluda godhuunis hin jirtu ji'u warra ergamaa rabbiitiis faarsuun hin jiru ji'u tokkootiitu dhufaa taa'aa je'eeti ergamaan dubbatee jettee sheekotummaan silaan sirraa barannu sun nutti himti. Fakkeenyaaf amma yooniifisi harkatti usuuluf salaasaa faayuu harkan jechuudha. Wallaahi sirraa fudhaniitu guban amma yeroo san keessatti nuti immoo ammataa kiyyaa jechuun gaafa duraa ijoollota silaa waabii jaamtu san warra dura dhaabbatee falmuun ture jechuudha. Maaliree fiqii keessatti wanni nuti barannee waa'ee bid'aadhaatii fi kana odoo ta'in fiqii wanni isiin qabdu ahkaama akkaataatti salaatu akkaataatti soomantu akkaataatti zakaa kennattu akkaataatti hajjii gootu akkaataa bittaa fi gurgurtaadha. Kana dubbatti malee maal hojjetuudhaatiitu bid'aadha maal hojjetuudhaatiitu bid'aa miti. Waa'ee kanaa yeroo san keessatti namnummaan sitti himuu hin jiru. Bid'aan bakka shanitti daqoodamtii jennee barachaa turre ilmaa yeroo san jechuudha. Akkatti immoo fakkeenyaaf namni shawwadamuun isinitti himu jira bara. Kana keessatti inuugaa warri naawii baratu waan kanaatu quban qabu. Inni maali wanni inni eegu harakuma bakka jechaa qofa eeguu malee eenyuutiitu sirrii dubbatee fi eenyu sirriin dubbatinii eeguu malee waa takka shari'aa waa kana jetti waan kanarraa shari'aan nu dhoorkaa jirti namni quba qabu hin jiru. Fakkeenyaaf amma yeroo san keessatti bakka silaa jum'aan itti sagadamu takka hoggaa dhayine jechuudha. Wanni nuti eeynu maali jechuma sheeticha afaanii bahu qofa yoo inni harakaa dabse booqon dhiyeessu waa takka illee beeku jechuu malee waa takka waan naamusaa fi kana wanni nuti beeynu takka illee hin jirtu jechuu yeroo san keessatti. Kanamma naawii waggaa shanii kanaan baradhee alhamdulillahi waggaa shanan kana keessa maasiis darasootaas akkasumattiin barsiisaa baradhee gaafaan fiqii qara'isanis akkasumattiin kitaabaan baradhee saniif booda ijoollee barsiisaatuma barannee achi boodaas garagaleetiin aboo tafsiira qara'uun qabu malee tafsiira dhiisuun qabu jee murteeffadhemma. Tafsiira kana qara'uudhaaf duraan maaltu nu keessa jira? Namoonni tafsiira barsiisan kun tafsiira kara malee barsiisu jiranii jechuu mataa keessatti wanni biraa takka nu qarrasamtee jirti. Waan mooludaatiin numa goonuun waan addaa bid'aa adda addaatis waan irraan fagaanneef nuti warri bid'aa dha'u yeroo san keessatti namuma kaafiraaf beeyna walumaa galattu.
wallahi sheeticha tokko jira yeroo teenya san keessa sheeticha silaa nuti fiqii irraa barnu san bira dhufeeti kitaaba fudhatee deema kitaaba wali qabatee yeroo san jarri silaa waabii jaamu kun karaa awwadaa jiraa jaaniiti haasawa yeroo sani kitaaba kana fudhatee waabii san akka nuti asin deemneen afaan deemee nurraa deebisaa jee sheetichuma nu silaa nuti irraa barnu kana bira bulee ka'ee kutee ni dhaqe immoo gaachi dhaqu ijoollee dhugumaan dirreetti beetti dubbate maasis warri silaa hadiisaa sunis way waa takka illee hambifate fuudhaniiti daaraarra garagalchanii deebisan hoggaa deebu maal jeemma yaa sheeka jee nam tokkolleen biran jiru beek isaan lamaan qofaa bakka janaazaa jirra yeroo sanii nuti waan ijoollee taaneef biraa rafne halkan lafaa kaanii walitti hasaasanii walitti himu jiran amma isaan yaa sheeka jee ijoollee waabii jaansan wallahi faraqaa jalqabatti dhaqu jee namuma barbaree ijan nama naqe nagoote jee ijoolleen sun wayinatti hambifte jee waan silaa barate hunda afaan irra deemtiin jee ijoolleen hoggaan awwaata akka dubbadhee adillaa dhibba meeqa gootee na fiddi jee abadu anis alhamdulillah jala ciiseetumaan fannuma isaan hin beekneen lafaan dha'ee dhufe jemma fanniin isaan hin beekne maaligaa naawiidhaa fi sarfii fi walaammaatiis akkasuma fiqiidhaa fi usuulaa fi waan adda addaa fannii musxalaa sana isaanirra beekamma inni wanni inni ka gaarii beeku fannii musxalaati tanumaanii miila jala haree deebi'ee jeeshee ijoolleen waan atti nan bifneeti akkuma rabbii himna ijoolleen dhugumaan kitaabaan qaqaraati san beeyti jeenamma alhamdulillah rabbii nu dhageessee gaamma nuti achirraa kaanee nuti bakka achi booda hadiisa qara'uu qaba akkasuma maasii tafsiiraan qara'uu qaba jechuun murteessee tafsiira kana gaa qara'uudhaaf karaa keenya sanitti namni beekame namni tafsiira qaraa'isuudhaan beekame Sheekh Ahmad Tawfiq jedhama kanuma nuti irraa qaraane kana Sheekh Ahmad Tawfiq kana kaafiraa jedhanii amma isaan maaliif qur'aana afaan arabaatiin fassaruu dhiiseeti afaan oromoo deebisee fassaraaya fakkeenyaaf amma sheetichi sun jechoota tokko tokko afaan arabaatiis ta'ee afaan oromooti wajjin wal fakkaatu jira yasudduuna anka suduuda hoggaa jummaa yasudduuna anka jechuun sirraa garagalanii jarri kaafirtootaa sun suduudaa jechuun suduudumaa sirraa garagalanii jee fassaramma inni kana duuba quraanni afaan oromootiin hin buune akkamitti jecha afaan arabaa afaan oromoo deebisee kamiin fassaraa akkamitti kana jee quraana fassaraa kuni kaafira jaanii jala muranii ta'an amma isaan duuba isaan san bira dhaquudhaaf duraan gaafa ijoollummaa irraa kaatee wanni biraa mataa keessatti nu qarraramtee jirti kanamma ittiin laale booddee bo'aniin kun waan taateefuu fiqiidhaas baradhe naawiidhaas baradhe kitaaba gallaalurraa hin beekaa yooniif waan natti himu san shariirraa natti hime irraa hin fudhadhaa yommuu waan biraarraa ka'imu taate yoo afaan isaatiin akkanuma natti hime irraan fudhadhu yeetiin ka'ee dhaqemma isa bira dhaqeetiin eegale faatiumarraa hin eegalee faatiyaarraa hoggaa eegalu iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iinu bakkuma jettu sana na dha'u deebemma sheetichi iyyaaka na'budu jechuun suma qofa gabbarraa wa iyyaaka nasta'iinu suma qofa gargaarsifannaaya isiin tun ahaddiidha jemma namtichi kana ji'u rabbiif ahaddii seenu jiraa sii gaditti nama biraa tokkollee yaammannu tawassulaas hin barbaannu waa takka daayirektilii kanuti yaammannu suma malee nama biraa tokkollee hin gargaarsifannu suma qofaaf gabra taanaa jechuu namni faatiyaa qaree ahaddii seenu jiraa jemma saniifuu asirra dhaabbannee rabbii gaditti sheekotii adda addaa yaammachuun hin jirtu Sheekh Husseenis jennee akkasuma Abdulqaadiris jennee ooliyoota adda addaatiif yaammatuun hin jirtu jee dha'us seeni mee arraboo dhiisi takkitti har'a haayinuma ji'u jeetiin dhiisen maasu ni kunne maasiif baqaraa kana keessa gaagayyaane odotuma yaanu walaa tadu min duunillaahi maa laa yadurruka walaa yanfa'uka jaa quraanni ni samma quraanni ayata lamaa fi sadi dubbatu shirkuma dhawa ayata lamaa fi sadi dubbatu shirkuma dhawa nuti maal jechuun nu keessa jira ooliyoonni sadarkaa cimtuu waan qabaniif ooliyoota hayyoo tawassula taate wanni ati isaaniin tawassula taate sun daftee sii taatii ta jettuutiitu mataa keessa nu jira amma tana akka nuti hin beeknetti wanni shirkii fakkaatu teesseen nu keessa jirte jechuudha kanuma akkana hanqaba inumaa quraana hawulaalee shakkitu takka geessi lubbuun jechuudha sheexaanni kun waan takka hoggaatti fakkeessee wauma silaa sirrii jirtu akka karaa maleetti si fudhachiisuu danda'a kanamma deemna ayata quraana kana keessa oduma deemnu suuraa faaxir keessatti jechuun maatiis
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له جاء ورئيس ربي قدت يا متنسون لن يخلقوا ذبابا جتون تيتشاو أومون دندن جاء ولو اجتمعوا لها يجون أدو إساف ولك أبا من اللي تيتشا أومون دندن شيخا سي ولا شيخ شريف ملائكة سي أنبيوتا سي أبو مفدئ واتو نموني سيام متنسون ربي قدت واتكالي أومون دندن odoo wali qabamanillee waa takka uumuun danda'anii inuu uumuudhiifi wa'i yasrubuu muzdubaabu yoo tiitichi waa isaan duraa fudhatallee irraa buufachuun danda'anii ja'ammaa ayata quraanaa kana keessa miillaan aboo jechi kun jechuma rabbiitimi way jecha shaama toofiqi lakki jecha isaatimi booddee bakkitti wanni sun qalbii keessaana buute quraana dila san oofnee bakka sanatti naarkaa facaateetiin bakka boo quraanii rabbiin haa gayu qabu yoon azaaba seenes sababuma quraanaatiin azaaba haa seenu bakka quraana jala deemuudhaan hin barbaadu amma asiin deebi amma asii yeroo garii taa'eetiin jechoota gaafa duraa hoggaanii fi mooludaa fi manzuumaa adda addaa qaraansa waan silaa yeroo san jejjennu hunda niin jaamma maal jennama fakkeenyaaf akka afaan oromootti yoo fudhanne jalqaba hoggaanii fi waan san eegaluu deeman السلام عليكم يا شيخ وتخينيا إثنين والكانا إثنين قتينيا أبوكم كاجت ما فان كينيا أفان مورمو لا خانين أني فايفتي بيخو ثانيمي دوبا شيخ نمان نتي والكانيني قتينيو سنكم تجرا هو أنتوني سماتو قرامة لك من ثاني سيدي يا هرر يا إمام البشر في الدنيا والأخرى أغثنا من فتى يا جمال اليمن أنت بحر المنى سيدي يا هرر يا قفتاقي يا هرر يا إمام البشر يا إمام فتى مخلوق هندا جت نما هندا جت نما جتسون إيه كيف تجرى جوازب القلوب كيف تجرى سيدي يا هرر يا إمام البشر يا إمام نما هندا في الدنيا والأخرى الدنيا في آخرة كيستيس أغثنا من فتن جيجو ركون مذكر نودير مطويا ميلا لقام بكتنتي هاي غارب بلا فتن ابن رينا من كنا جوغن مما تناون دجيشات الرمى غافة درا إخواني بنا توسلوا فنلتم فرجا سريعا قريب رسول الله حبيب نبيب إخواني يا أبوليان كينيا جامع إيش غيثتني بنا توسلوا جتون نون توسلت هذا أجا فنلتم جتون نجيسني فرجا فرمات أداد دانير كتني يروت يوني بتوسل نون ساتن سريعا قريب جتون ددفمت وني سكرت تنسون إثنيتاتي نون توسلت هذا آية أيا بودي سواني سون اسماتون تاني وانا كنا تناس والبرا في ديتين باي جرما يروت نيجا دام يا دلو راتوريتين جرا والبرا في ديتين آية قرآنات وجه والبرا قبي هنتاني بو نسول اسماتون تاني بوتو شركي زايراتي مال تدرمانو جلنا أوفي هم برباد بقى يونين غبط تيس آية قرآنات وجه تما غبط مالي هم بربادو خراب دا وجه تسن خراوان برا وجه تسن إنما وديمو قبو جيتين جلمو رجي چودا مي دو غوغورا نمني دو غوغورماتيس كتابة فيتلي قراتو يچو يوني في قرآن في حديث قرأو باتي يو قرآن سرتي كيف بيقو باتي نشاودم أبو ما فديو شاودمو نسان أولو أنا ما فكين أفيرون نهوي قرأو تريسان فكي جلقب قرأتين تري كتابة تقوتي تجرى ربيع القلوب جي كتابني وشيخ سين كان بدل شيخ غاري دبتا أباقياتي تدري شيخ سين أكما داك بيتي بيدي غافسان بيتي بيدي مانا خين جيرا خانا فوديتي نما إسا خانا دب سرا واي شيخ سين سانا دبتي كتاب تشغل نفارسي سيتامي أدوان نبيين إيغا نبي محمد جيرا تتاتي شيخنا حسين جا كتاب تشغل واي سيد العارفين جا مال جاماتيس اسم الله العظم جيتي وانت كتنجو قبتغيت مقارب بيقودا جي اللهم ارحم شيخ حسين وكانت تغيت بريتي ماتيس جرين مومان بينيتي تغيت بريتي أمة جذباتي تغيت بريتي أنا ما يروسن بروسين أمبرا ديسون جيتشو وان كان رلينا دور كون دنديني نما فوديتين أمة كان يرو إسا وليك أبمان خبيروتين بلا كتاو هرادو بيتو من بيتو كتابنا قوة شيخ حسين دبتا موچ أغفوري إيرانو دبتيني نكنا نما
fuudheetiin niin dubbite keessa baneetiin bakka silaa akka gaariitti isaan bira fudhatama qabdu keessaa banee maal jee seetamma bakka takkatti sheekana Hussein je namoota isa yaammatan yoonii fi bahaa fi dhiha jiraate namoonni isa yaammatu sun jechu kunis kaabaa fi kibba yoo jiraate isaan san hundaa'u cinqii jaruma takkatti bakka takkaa yoo qabde Sheekh Hussein dirmatee waan san ummata san cinqii jalaa baasuu ni dandayaa ja wallahi kitaabota irratti arkee maal jee maatii garagalee soofi mar inni jaamu sun eeytuma sheekana Hussein je soofu mariin sun odoo rabbi gabbaru jiruutu halkan odoo rabbi gabbaruutu mugaatiin isa qabdee je mugaatii tana keessatti ka'ee ijasaa sana amanuu dadhabee muka tokkootiitu isaa achi jira muyni kun tuujii bishaan guddaa gubbaa akkanatti ichi saaree jiraa je ka'eeti akka muyne jecha muka san gubbaa dhaqee rabbi gabbaru seene rabbi zakkaru seene oduma taa'uutu mugaatiin itti dhuftee lip jeetuma bishaani kuteeya hoggaa buu bishaan san naachaa keessa jira gizee buu harkisaa ta mirgaa afaan naachaa keessa mudattee ta bitaatis akkasumatti afaan naacha biraa keessa seenteeya kanamma yaa Sheekh Hussein jee hanqasumatti rabbiin afaan fidee Sheekh Hussein jee Sheekh Hussein yaammatee achuma keessaan wanni akka namaa takkatti qofalteeya naachuma keessa harka akka namaa tokkoon kana qabe arkee jechuma keessatti aboo bargaa bakka feete jiraatus ansuma biraan jiraa namoonni na yaammatee hundaa'u an akkanumatti cinqii jalaa baasuu danda'e je'eenii Sheekh Hussein saniifuu sayyidul aarifiina hin irraanfatinaa kunoo bakka feete yoo jiraattanis cinqiin feete yoo isinirra mudatteet isin baasuu dandayaata jettu sana hundaan ummatatti himuu ture jechuma rabbi nu araaramu san hundaa'u dhiifama rabbi nu haa godhu ilaal maal jejan sheexawiil waayyuu janii mufassira nama tafsiira barsiisu hanqa feete kitaaba feete yoo barattan quraana rabbii barattan malee kan gallee jejan wanni shirkii ka gaarii ta'u wanni shirkii irraa nama dhoorkuu danda'u quraana rabbii yoo taate malee hin jirtuuya saniifuu gaaf tokko odoo rabbi gabbaru jiruu je halkan lafaa ka'ee odoo salaata tahajjudaa salaatu jiruu wannummaa takka wanni ka ifaa takka dhuftee yaa gabricha kiyya wilii ganaa sirraa guutee taa'inaan jetteeya sheeticha santu himaa bara ganaa sirraa guuteetii ni gayaa ibaadaan hanqimma dura godhattee ni geessi dhiisinaan je'eeya kanaan akkasitti hayi saboo qaxam jeetiin dubbii wanni biraana keessa dhuftee maali wanni kana jaatuun hanqanumattuu rabbiin ayata quraanaa tokko narra fidee wa'abud rabbaka hattaa yaatiyaka al-yaqiin jechuu rabbiin na dura fideeya nabi muhammadiin rabbiin wa'abud rabbaka rabbii kee gabbarii hattaa yaatiyaka al-yaqiin hanqa duutii si dhuftutti rabbi gabbarii jeen jechi kun eenyuun jaame nabi muhammadiin akkasii jaame aboo kan nabi muhammadiin akkasii jaame duuba an eeysaayii arraan sana kun dhufee ibaadaan teetamma duraatu ni geessi wilii ati xoora taataa eeysaan hanja boo kun shayxaana a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiimiin je'ee sababaa ta'in akkasitti rabbiin sheexaatti san jalaa guyyaa san na baaseeya saniifuu kitaaba feetayyoo qaraatan kitaaba baay'ee beeyna jettaniin galinaa quraana rabbii qara'uu qabdanii jee dhaameeya saniifuu isinis bakka yaatan hundattuu quraani rabbii isin jalaa hafuun qabuun isiniin jaa an dhaamsi kiyya kana wanni waan kana dubbadheef kitaaba feetayoo qaraatanii shawwadamtaa akkasuma maatis kondiishinii bootaan ati jirtus waan kana si keessa fiduu ni dandeessi yoo quraana rabbii harkaa qabaattee quraana rabbii yeroo hunda dhiisuu baatte immoo rabbiin waan kana sirraa dhoorkaa quraana bakka yaatan hundattuu akkan dhiifnee jechuu wasiyyaa dhaamsaan isinii dhaamu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh